namambahu unubari udide nutwaride panu ofinda dabne rawa katai yanu namno bole sa sakide Munjai saran vadai sawajin jore nu dheniri panne nu bari udide nam niradawa dawani satif gadde gafari patani davehin vari hu namade bisa jihadu namambahu nu bari udide nu twariri panu ofinda dabne rawagatai yanu gafadi patani davein varihu dabne rawagatai yanu varihu didenu twaridi panu ofinda dabne rawagatai yanu. Amin. Abba faarfannoo keenya kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya faarfataa Kidaanuu Waaqayyoon faaruu ergamootaa si haa dhageessu bara tajaajila keetii siif haa dheeressu waltajjii isaa irratti umurii dheeraa fayyaa wajjin sii kennee obboleessa tajaajiltu si haa taasisu nu hunduma keenya immoo warra isa wajjin faarfanne Waaqayyoon yeroo dhufaatii isaatitti mirga isaa dhaabannee warra faaruu mo'umsaa fiinoo gaarii afuufanii faarfatan isa guyyaa sanatti laphee ilmaan namaa gammachiisuu fi lapheen keenya akka daraartu kan nu taasisu guyyaa sana warra faarfatu Waaqayyo gooftaan nu haa taasisu. Tole egaa sagantaa keenya tokko lama jennee iddoo kana geenyeeti kan jirru sagantaan itti aanu yoo jiraate sagantaa itti aanutu dhiyaata sana ta'uu baannaan sagantaa keenya guyyaa har'aa otoo mi'aawuu fi miidhaguu ni goolamna jechuudha kallattiidhaan waltajjii gara waltajjii gaggeessitoota. Nagama sagaleen koo amma. Nagama. Ashe galatoomaa faarfattoota keenyaa sagalee jireenyaa sinaa dhaggeessisuu barsoota keenya hunduma keessanuu Waaqayyoo kabarannee nama baratee hojiirra oolchu nu taasisuu warra nu barsiises Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo isaan dhalchisuu faarfattoota keenyas akkasuma faaruu ergamootaa sinaa dhaggeessu siniin jecha sagantaan keenya amma faaruu warrooti faarfannaa sagantaan ba'eef keessaan hin faarfanne jirti Maariyaamaa faarfattuuti. Achirraan gara namoota keessummaa gara miseensa keenyaatti dhufuu barbaadan yoo jiraatan keessummeessine gara sagantaa cufinsaa keenyaatti deemna jechuudha. Faarfachuudhaaf maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa qulqulluu sadan waqii tokkotti amannee sillaasee uumaa koomnuu godhachuudhaan ifa kan uffatee samiirra kan jiru jennee waliin faarfanna. Ifa kan uffatee samiirra kan jiru kan akka waaqa koo taasumaayyuu hin jiru. Uumamaa hundumaa kan uume gooftaanii hundumaa dabarsee jiraataa biranii ifa kan uffatee samiirraa kan jiru kan akka waaqa koo taasumaayyuu hin jiru. Uumamaa hundumaa kan uume gooftaanii hundumaa dabarsee jiraataa biranii jecha kan himne waa'ee arjummaa kee ija koonaaf ibsee jaalala abbummaa kee kan akka keenya jiru gooftaa fayyisaa koo maqaa keen faarfadhaa gaddas gaafa rakkoo kan akka keenya jiru gooftaa fayyisaa koo maqaa keen faarfadhaa gaddas gaafa rakkoo
ifa kan uffatee saamirraa kan jiru kan akka waaqa koo taasumayyuu kan jiru uumama hundumaa kan uume gooftaanii hundumaa dabarsee jiraataa biranii baay'isee na dhibee makki jaalala kee isaan guulaltee obsasaan dadhabee dadhabbii kolaaltee bara koo eebbistee jaalala kee guddaa keessa koo naaf kuttee dadhabbii kolaaltee bara koo eebbistee jaalala kee guddaa keessa koo naaf kuttee ifa kan uffatee saamirraa kan jiru kan akka waaqa koo taasumayyuu hin jiru uumama hundumaa kan uume gooftaanii hundumaa dabarsee jiraataa biranii baay'een gaddisiisee qulqulluu gooftaa koo inna namna disee balleessaa cubbuu koo lammataayoon baduu mana isaatii bahee inna naannan gannee ana faana ta'ee lammataayoon baduu mana isaatii bahee inna naannan gannee mana faana ta'ee ifa kan uffatee saamirraa kan jiru kan akka waaqa koo taasumayyuu hin jiru uumama hundumaa kan uume gooftaanii hundumaa dabarsee jiraataa biranii ifa kan uffatee saamirraa kan jiru kan akka waaqa koo taasumayyuu hin jiru uumama hundumaa kan uume gooftaanii hundumaa dabarsee jiraataa biranii. Obboleettii keenya Waaqayyoon faaruu ergamootaa si'a dhageessu bara tajaajila keessaa dheeressu dhugaa umurii dheeraa fayyaa wajjin siif kenne. Obboleettii akka obboleettii Musee faarfattuu galataaf faaruu ce'umsaa faaruu mo'umsaa faarfattuu Waaqayyoon si'a taasisu warra ishii wajjin faarfanne hunda keenyas Waaqayyoon faaruu ergamootaa nu haa dhageessu mirga isaa nu haa dhaabu. Waaqayyoon akkasitti wajjin faarfanne iddoo ulfinaa sanatti guyyaa mo'umsaa sana faaruu galataa warra wajjiniin faarfannu gooftaan abbaan keenya nu haa gargaaru. Eebbifamee obboleettii keenya Waaqayyo hunda keenya eebbisu gara keessanitti badde. Amiin. 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 Obboleettii keenya Waaqayyo faaruu ergamootaa si'a dhageessisu. Masi ijoollee warri sagantaan baheef keessaa namni hin faarfanne jira as keessa? Ishi qolli waamimoo. Maartaa tafee Maartaan hin jirtu no. Kalaas bakka amma ijoolleen warri haaraa jala jirtanii namoonni miseensa ta'uu feetan namoonni ol seentanii yaada keessan ibsachuu barbaaddan yoo jiraattan lakkoofsa tokko barreeffadhaatii ol seenaa. Galchi masii namoota lakkoofsa tokko barreeffatan yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreeffadhaatii ol seenaa ijoolleen miseensa waldaa kanaa ta'uuf fedha qabdan haaraa kan dhuftan yoo jechuudha. Limona Marta Kia kan jedhamtu faarfanne. Nama hin jirre maa gochuu hin dandeenyu nama jiru hin jedhe. Achi
namni haaraa namni miseensa waldaa kana ta'uu fedhu hin jiru. Ishee. Okay, hin jiru ta'e faaruu na itti fufnu moo cufnu faarsisaa keenya? Yoo takkan faarfatu ta'e gaariidha. Keessummaan na bira jiru. Isaaniin bakka qabsiisaa taa'aa jiru hagammaatti. Namoota boru karaa deemantu na bira jiru. Yoommoo goolamni. Okay. Keessummaan hin jiru taanaan asiiti yoo golofnes rakkoon qabu haa golofnu. Keenya walirraa qaban mallattoo fannootiin maqaa Sillaaseetiin qaama keenya yeroo sadii mallatteeffannu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko nama maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko nama maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko namiin yaa Waaqayyo mooticha mudaa kan hin qabne qulqulluu kabajamaa qulqulluu jedhamtee kan waaqeffamtu galateeffatamu. Akka cubbuu keenya kaballeessaa keenya otoo nutti hin ilaalin akka dhiifamaaf akka araara keetiitti eegdee tiksite yeroo kanatti fuula kee dura dhaabbanne akka si faarfannuuf akka si galateeffannuuf akka quba si dhiyeessinuuf wanta nu gargaartee galanne ulfinni kabajni teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa keenya kadhannaa kanarratti qooda kan fudhatanii sagantaa kanarratti qooda kan fudhatan hundumayyuu abbummaa keetiin waaqummaa keetiin yaa gooftaa galata isaanii faarfannaa isaanii ilillee isaanii yaa Waaqayyo gooftaa keenya amiinii isaanii sagantaan kun akka milkaa'uuf aarsaa isaan dhiyeessan galata isaan dhiyeessan oquba isaan dhiyeessatan hundumayyuu akka isaanii fudhattu eeyyamni maqaa kennuuf haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa keenya guyyaa keenya kan eebbiste halkan keenya eebbifamtu akka nu taasistu warra halkan isaanii eebbiste immoo guyyaa isaanii akka eebbifamtu akka isaanii taasistuuf amantii keenyaan hanga jalqabaa hanga xumuraatti akka nu dhaabduuf qorumsa keessa akka nu baastuuf abboota keenya obboloota keenya dhiiraa shamarran yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jiraniif yaa Waaqayyo si kadhannaa yaa mooticha yaa gooftichaa si kadhannaa inni Sillaasee fi qulqullicha Phaawulos akkasumas Phexrosin mana hidhaa keessaa baas yaa Waaqayyo akka mana hidhaa keessaa nu baastu eeyyamni maqaa kennuuf haa ta'u yaa gooftaa qulqulloonni kee kan isaan hidhamaniif yakkanii balleessaa dalaganiitii mitiiti arraasa abboonni kee tajaajiltoonni kee kan hidhamaniif yakkaa fi cubbuu dalaganiitii miti yaa gooftaa keenya aantummaa mana kee quuqama mana keetiif qaban hidhamaniiruti akka nu baastu eeyyamni maqaa kennuuf haa ta'u waldaa keenyatti nuuf bal'isii daangaa isaa nuu cimsii walii galtee nuuf kenni tokkummaa nuuf kenni jaalalaan nu jidduu keenyatti argamii obboloota jaalalaa haadhaan wal jaalatanii fi yaa gooftaa jaalalaan wal dubbisan jaalalaan wal deeggaran jaalalaan wal bira dhaabbatan taasisii kadhannaa kanarratti yeroo argamaa jiran kanatti yaa gooftaa kan dhiphinni isaan bira jiru kan gaddan akka gammadanii kan si biraa barbaadanii balbala isaanii balbala kee rukutan hundumtuu akka argataniif kan laafan akka jabaataniif kan shakkan akka cimaniif yaa gooftaa kan badan akka galaniif yaa gooftaa kan hidhaman akka baaniif kan beelan akka nyaatan kan hin dheebotan akka dhuganiif kan daaran akka uffatan eeyyamni maqaa abbummaa keetiin uffatamu fedhii isaan barbaadan cubburraan kan hafe yaa gooftaa keenya yaada garaa isaanii ati isaaniif raawwadhu yaa gooftaa keenya warra subaayidhaan fuula kee dura jiran yaa gooftaa warreen kadhannaadhaan fuula kee dura dhaabbatan yaa gooftaa warreen yaada laphee isaanii caba laphee isaanii gadda laphee isaanii sitti mataniif yaa gooftaa fuuldura keetti yaa gooftaa gaadha kee qulqulleetti dubaroo maaran mudaa hin qabne sanaaf egaa qulqulloota keetii egaa ergamoota keetii egaa wareegamtoota keetii jette akka deebii isaaniif kennitu eeyyamni maqaa kennuuf haa ta'u nagaadhaan nu eegi tajaajiltoota keenya nu eegi tajaajilamtoota keenya nu eegi mana keenya nu eegi jireenya keenya nu eegi yaa Waaqayyo gooftaa keenya har'a walitti qabamnee boru diigamuurraa nu wajjin nagaadhaan walitti deebinee fuula kee duratti oqubaaf galataaf akka irra dhaabatan akka nu taasistuuf yaa abbaa keenya hoo jennee si waammanna abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu mootummaan keessaa dhufu jaalalli kee samiirratti akka ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'u kan nu ga'u buddeena keenya irraa nuuf kenni
Yakka keenya nu dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchii namaarraa nu walchi malee mootummaan kan keeti humnis galannis bara baraan amiin yaa giiftii keenya dubaroo maayaa nagaa ergamaa Gabriel qulqullootiin nagaa siin jenna yaada keetiinis dubradha foon keetiinis dubradha yaada waaqayyo somaasiif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha firiin gadameessa keetis kan eebbifame kennaan kan guutamte gammadii waaqayyoon si wajjin jira jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa dhiifamuuf kadhadhu cubbuu keenya akka dhiisuuf hanga bara baraatti amiin galanni haa ta'u waaqa tokko kan ta'e abbaa ilmaaf hafuura qulqulluuf hanga bara baraatti amiin kennaa waaqayyoo kan abbaa arjummaa waaqayyoo kan ilmaa tokkichummaan hafuura qulqulluu araarsummaan giiftii keenya eegumsi ergamoota sugnii fi araarsummaan wareegamtoota qulqulloota addunyaa keessa kan jiru hunduma keenya wajjin kan oolee bulee rakkoo keenya nuuf furii haa ta'u amiin. Amiin, amiin, amiin. Barsiisaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhaggeessu waaqayyo bara tajaajila keessan isiniif haa eebbisu. Kan nagaadhaan nagaa ganaasaa kanaan nu ga'ee halkan keenya halkan yaa'ii qabnu taasisee nagaadhaan nu bulchee nagaadhaan boru nama